موفي إيجالو خينا درا خيسوم ما تكوك أبنا خيسوم ما كين يخون. He is a movie maker, producer, and an actor. So, I should consider. Sagantaan nuti qabnu ijoollee dargaggoota shamarran keenya warreen amma dura yoo yaadatan torban dabree mataan ol qabachiisanii dubartii fi dargaggoo magaalaa Siyaatel keessummaan dhufte tana harka duwwaa hin gaggeessinu waan qabanii rabbi sodaatanii mee nutis keessummaa keenya kana wahii qabnaa fi jaanii waan isaan qabaniif gaa isaanumarraa agarraa. Akkam nagaa fayyaa maqaan kee Zamzamii dura waan jechuu feene galatoomii hedduu waan platformii kana yuuzii gootee waa'ee warri Oromoon kenna waan biyyatti keessa taraa jiraniif filmii nu daawwachiiftee ammallee nu beeksiftee galatoomii saniif. Sa'aatii keettis fudhattee movie ajaa'ibaa kanas uftee nu daawwachiiftee baay'ee isin galatoomfatu feena. And we also want to thank you for using this as a platform to fundraise for the people back home fighting in the Oromo protests. Kuni plaka isinii fi galatooma. Thank you, galatooma. Jabaadha malee. Hayyeega amma galatoomii obbo Gammadoo si jaalannaa itti fufii jabaadhu siin jecha amma sagantaan maayyii arraan tana qophii magaalaa Siyaatilitti muuvii cabsaa jaamuu uummata Siyaatil wajji daawwanneeti jira. Barreessaan muuvii kanaatiif piroodiwusariin nu keessa jira obbo Gammadoo mee Siyaatil irraayii fi waan Siyaatil irra kanatti arkee fi uummata Siyaatil irraa maal inni akka jiru isa gaafachuu barbaada. Siyaatil akkamitti agarte? Fiilmiin akkuma isin ilaaltan yaada keessanis fudhadheera. Galata guddaa qabdanii dhuftanii ilaaluu keessanii jedha. Ammas dhufuu kiyya hedduu gammadeera. Hayyeegaa kun kan boodaati miti kan jalqabaati. Muuviin cabsaa akkuma nutti himetti itti fufajee jira. Muuvii kana eega hojjettee booda Siyaatilitti agarsiisuuf kaduraati moo sagantaaleen amma boodatti aantus ni jirti? Sagantaaleen amma booda DC jira shanitti jedhufu jechuudha. Achi booda magaalaa biraatitti irratti hojjetu jirra. Wanni guddaan nuti irratti hojjechuu jirru ijoollee miidhamte gargaaru waan ta'eef kaayyoon keenya sadi aartii Oromoos guddisuuf. Hayyeegaa hedduu galatoomii maqaa uummata Siyaatilii fi maqaa tiim Oromiyaatiin as kennu keessatti argamtee ekspiriyaansii keenya hojii qooddachuu keetiif hedduu galatoomis siin jaa. Ammas akka muuvii biraatiin nutti gaddeebitu abdii qaba. Maqaa tiim Oromiyaa Siyaatiliin galatoomii baga dhuftee si jaalannaa jabaadhu siin jenna. Tolee isinis jabaadhaa hojjaa gaarii hojjetu jirtanii. Tiim Oromiyaan hedduu waan gaarii hojjetu jirra. Feesbuukii irrattis miidiyaa adda addaa irrattis arguu jirra. Karaa dandeenyu wal jabeessinaa. Ana qofa jabeessuu sun ta'e anillee isin jabeessuu qaba. Waan danda'uun isin bira jira jechuu barbaada. Hayyee galatoomii. Gaafii deebiin gabaabduun obbo Gammadootii hojii goone asirratti raawwatti. Garuu warreen muuvii kanarraan tan hojii daawwatan waa'ee muuvii kanarraa maal arkanii maal baratanii nama tokko gaafachuu barbaanna. Omar gaa wajjin as dhaabbachuutti jira. Mee muuvii arraan tanaa kanarraa maal agarte maal irraa baratte akkamitti ilaalte walumaa galatti? Muuviin irraa kun akkuma waliin agarre muuvii baay'ee namatti toludha. I hope namoonni dhufanii irraa sitti argamanii akka irraa gammadan abdii guddaan qaba. Zamzam Ahmed. Hayyeegaa Zamzam Ahmed wajji as dhaabbachuutti jira. Zamzam Ahmed amma dura akkatti beeytanitti aktiivistii teenya dirree Yuudabitti warra qabsaa'u turan keessaa mee muuvii arraa agarte kana akkamitti ilaalte?
maalirraa baratte? What do you think of the movie? Okay, akka malee waan hedduu irraa baradhee muuviin ka ajaa'ibaati. Yeroo baay'ee bakkeen nama bochisuullee xiqqoo waan nama kolfisiisuullee nima jira. Muuviin ka ajaa'ibaati hedduu nu gammachiisa nu mara. I'm